gurmu mahamma kana salphisnee wal ilaalanii fati. An nan beektu ati eenyu caalaa nan beektu sammuun koo nama akkamii akkam ta'e nan beektu ati. Akka kanatti gadi buustee na ilaalta sana. Daqiiqaa 5 taa'uu dadhabaa. Waggaa meeqan taa'e si wajjin waggaa meeqan jiraadhe nama akka keetii wajjin. Ati ittiin rakkoo kottu uffata keem. Iddoo wali. Mucaa kana maaltu joon jesseen jedhaan maaliif kalaqiin dhufu maaliif sammuun isaan hojjetu hin jedhu. Anaa nyaata obbolee ko. Kana keessa jiraattee eessaa yaadisii dhufa. Of dandeessee madeemuun kan waa tokko. Sammuu matu ligidaa'e malee amma silaatila. Kanallee biizinasiitti jijjiiruu danda'a. As jala namni lama rafuu maal? Hin rafa. Ofii rafuu malee nama raffisuu hin beekan. Achi dhufee amma achitti nuunis nu rakkisaa oolummaa asumatti immoo istuudiyoo xinnoo isheetu hojjetee kunoo as nama lama garas kaa'ee namni lama immoo as taa'ee kam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaa ooltonni sagantaa kee sammuun hin jiru maal godha istuudiyoo mana kaa'ee bakkee keessa rakkata wanti mana kana keessa jiru dudhisaa gadi bu'aa. Maal teessuma kanarra taa'urra lafa gangalachuu wayyoo. Iyyuma biyya kana. Rakkina biyya kana. Namooti tokkollee sagalee isaa dhaga'amu. Nama itti hafuura baafadhu utuu naasa'iniin yeroo baay'ee ture. Yoo mana midhibellee seerumti inni sila jedhe achi as gadi hin ba'u. Seerri mana kanaa gola keessa ta'a. Kan Facebookiin barbaadan, kan Telegiraamiidhaan barbaadan, kan bilbilaan barbaadantu, kan fardaan barbaadantu lafuu namatti dhufaa jedhani. Waa'ee fardaa mootii taasaa. Magaalaa keessa balleessanii farda dhiisaa baasinaa farda baasanii kunoo gaangee qofa godhan. Anaan na komatu inni gawwaani eenyuun iyyuu nagu dubbadheeran ga'ee kobaadheera. Dirqama lammummaa kobaadheera. Farda magaalaa keessaa hin baasinaa jedhe. Hin baasanii dhimma keessanii gaangee wajjin ofii keessanii rakkadha. Yeroon sitti deebi'u sammuu kee kana gurguruu danda'uu qabda. Sammuun kee gurguramnaani sharafa biyya alaa hedduu galchita biyya kanaafi. Ati nama akka kootiiti mati nama salphaa mitiin. Please! Bunatti aansee sammuu kee ekspoort goonaa jedhee yaadaa jiran. Piroojeektii isaa barreesse. Fuula 200 lafa kaa'e. Kanaaf sammuu kee kanatti fayyadamneetu uummata kana rakkina kana keessaa baasna. Qosii kana keessa maal hojjettaati? Maal hojjettaan siin jedhaman? Ana manaa bilbilu Profeesaroon nan baasa bilbila koo. Look! Nan baasa bilbila koo. Look! Ergaa naa barreessu. Nan baasa ammas. Look! Fayyadu ka maaliin hojjedhaani? Qosii keessaati maaliin hojjedhaadha? Kanaafiyyuu sammuu kee kana gurgureeni gara qarshiitti gara horiitti deebisa. Sharafa biyya alaatti argamsiisa. Natti fayyadame immoo annama qoosaa mini natti fayyadame. Of jajuu miti garuu sammuun koo baay'ee adda waan ta'eef anatti fayyadamuutu sirra jiraata si galee? Fut. Afuura sii baafadhu. Maal afuura naa baafatta sabni kun anaan afuura baafataa? Androidii irratti tokkoon bahee jedheenaan uummati kun bakka jirutti jedhee afuura baafata. Uummati ana malee hin qabu. Ani as dhaabadhee sensii wajjin haasa'u waan biraa sitti hin fakkaatin. Seenaa tokko sitti himu seenaa gabaabaadha baay'ee. Na dhukkubeetan mataa boowwuu na dhukkube. Mataa boowwuu. Mataa na cabsee nan ciise. Daqiiqaa muraasaaf hin ciise. Achi booddee uummati karaa afuura baafatu dhabii. Ukkaanfamee bokokee. Bokokee amma naa gadi ga'e. Maalitti lama kan ituutti buun kol jedhee mana jiru. Kan siin galu siif sammuudhaan fagaanneerra nuti. Dibbee rukutamaa isa mana aadaa dubbattaati. Deemneerra nuti diraam. Saaks. Deemneerra nunaan teekinooloojiidhaan deemeera.
lafa aadaa nan barbaadin lafa booddee tafaa dibbee nan barbaadin sammuu kee kana immoo siin guddisaan siin jedhan qarshiitti sii jijjiiraan siin jedhan natti tu fayyadamte immoo gaarii hin gaabbita booddee please hin gaabbita yeroo sanaan keessaan qabu. Laamee ani teekinooloojii kiyaarii aan deemeen biddeen koo barbaade. Buddeen maaliirii tukulaas warqii jiraan siin jedhaman maal taate sharafa anaan si taasaa jiraam natti fayyadami. Please. Maaliif walitti hin fayyadamnuudhaan maa wal tuffannaa? Sababa si buqqinaa badhee haasa'uudhaafi iddoon kun naammalu siif jedhee dhufee siin jedhaman. Laamee innatti asiif achi arraba kee waartu natti mul'achaa hin jiru ana. Sababni isaas Confucius gaafa dubbatu arrabi sammuu beekumsaan qabne irratti hodhame boolla badiisaa qoteera. Waan arrabaa qofamaa dubbata ilkaanis kaasuu danda'u sirriidhaan beekumsa guutuu si barbaachisaan jedha. Arraba qofa midhee maaliif uumame haasa'uufi ilkaanni maaliif uumame haasa'uufi arrabi haasa'uufi walumanni ade sammuusa yaaddu kan itti fayyadamii siin jedhaman gara horiitaa jijjiirru. Akkas yoo ta'e wayyuu namni yoo natti fayyadamtuudhaan maal godhu warqeen harkaa qaban sibiilaa jedhani. Hamma yoomitti wal tuffannaadhaan. Laamee warqeen of harkaa qaban sibiilaa jedhan miti isaan. Eegaa. Ati garuu okkee. Anatu dhokkeedha. Anatu. Sammuu kana baadhee gaafa mana kana keessa dhufeen of salphise. Simplify myself. Ana kan of salphise. Maal goota? Kosii kana keessa jiraatte iddoo naan ballee dhufeen. I am sorry. Namni kun hin jedhamu Profeesaroota meeqa biyya kanaaf gumaache kanan nama naanamu. Okay. Lammaan keenya addaanneedhaa fi daakuuf daaraan gargar hin ba'uu fi daaraadhaan jetti kun. Daaraa ani daakuudha. Daakuudhaan biyya kana fayyadaan. Itti gargaaramaa namni mana kana keessa jirtan. Okay. Ayi beekumsa. Ani Profeesaroota meeqa hammadhe beekumsa meeqa yaasee biyya kanaaf hin gumaachine. Dhoqqeessi. Dhoqqee keessaayyuu dhoqqee saawwa. Faayidaan qaba. Ijoo bukiin maalitu mana kana akkasitti toora dhabsiise seer maleessummaan sababa bal'atee jedhaman. Seeratu hin jiru kaa? Seeratu hin jiru kun ulaa keewwata. Heera mana kanaati himati. Ishee olaantu heeraaf seeraan bulachuun si jalatti buluudha isa dhugaa siin jedha. Anammoo waa'ee seeraa waan tokko beeka. Uummati kun gaddisiisa garuu hin dhaga'u waa'ee seeraa uummati kun hin galuuf seerri yoo as jiraate uummati as seerri yoo as dhufe jala darbee as dhufe. Seerri yoo dhufe uummati gadi bu'a. Seerri yoo gadi bu'e ol darbe. Uummata kana immoo akkamitti akka sirreessuu dandeenyu anaaf si malee namni bira tokko hin jiru. Maaliif an beekumsa qabaate immoo muuxannoo mataa keetii fiddaa jechuudha. Daqiiqa 30 siin kenna siifan. Sagantaa reediyoo keenya irratti kottuutiin uummata kana barsiisna. Waa'ee seeraa yoo baran malee eessa gahu? Seera malee jiraachuu hin danda'amu. Si malee jiraachuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Mana garaaf si miti olaantuun. Olaantummaa seeraa kabajamoo qaba miti. Hin danda'amu. Ati mana kabadhuuti ol baanaaniifati olaantummaa keenya.
macaalii dammaladhii caalaa mi'a. Maaluma jala gadi keenyee haasofna. Maal dadhaba siifan ana abidda walakkaa dhaabadhee naasaawwan siif maal akkas jilbeenfadhu nan jilbeenfadhaadhis jilbeenfadhee haasa'u naa wayyadi utuu jilbeenfadhe naa wayyadi nan jilbeenfadhaa abidda walakkaa dhaabadhu siif jedhee jilbeenfachuu nan danda'a yoo jilbeenfadhe rakkina maalii qabu nan jilbeenfadhaadhis jilbeenfachuu naa wayyadi akkasuma keenyee haasofna. yoo jilbeenfadhe wayya garuu maaliif beektaa Amaanti haa jilbeenfatu. maala atamanaati nama kunuunsisa kunuun jira. Oke, nama jadi kan demo kan ofisati. Oke, betul kok. Oke, ini mana ada sisa. Ini ada sisa. Ini ada sisa. Bare ka kuno lah. Nama bego kun. Nama bego. Kita waktu kembali dupin. Sera ka tu orang tu pasti sera ka. Anak bego sampai bego sih kau kuda. Garuda bentuk. Wambe itu artis ini, artis nafidati. Umat akan gara-gara. Dekika sudah mau ni haujan. Radio ki jadi dekika sudah mau ni haujan. Ada nanti mau umat kayaknya karena kes lucu-lucu. Nanti dah. Keren. Anda kete ini mana coba kisah kesekian galak. Sekarang bego dan bikin. Karena bersih mau sudah kama. Ana ana. Mali bre. Namota bego sekaban tunuika. Umat kena nama gargaru dan dono mari nama kabalika. Sigara miti sanarratti amma projektii mataa kootii tokko hojjechaa jiran sa'aatii 2 daqiiqaa 30 waan fudhatu kanarratti immoo wal gargaaran muuxannoo qabu sana nan fida atis waan beektu fida walitti dabarsee aniifan hojii kana hojjennu qoonqoon si goggoyde bishaanuma illee taatu dhugeera ala akka jechuun keeyyuu akka waan dhugee lapheen koo na ciise haadha seera maal bishaan kanaaf amma muuxannoo qabu kanarratti ati waan itti dabarsee muuxannoo koo kana ati immoo waan tokko itti naa dabaltaa sana booddee jijjiirama guddaa argisiisuu dandeenya. Maaliif tokko hawaasa bira geenyeenaan ati daqiiqaa 30 fudhatta. Daqiiqaa 30 jechuun immoo waan salphaan hawaasa kana keessatti jijjiirama hedduu fiduu danda'a. Maaliif yoo jettu immoo namni barate immoo hin kufu yoo kufe immoo deebi'ee ka'a. Sammuu koo gargaaramte atis baay'ee uummata hedduu bukkee ga'uu dandeessan. Kanaafuu daqiiqaa 30 kan adaraa fudhadhuuti piroojeektiin jalqabe kana keessatti ati kottuuti naa geggeessi kottuuti naa dura naa bu'ime barreessituun naa ta'e boordii isaanii yuutuutu walitti qabdee baay'ee natti tolan. Waamee qofa hojjechuu dandeenyaan siin jedha maaliif namni tokko ofumaatti akka waan beekumsa qabu taasa warri beeknu naasuuf nu taanaani. Sirriin ta'u uummati odeeffannoo ga'aa hin argatu siigaleera mitiire gaazexeessummaa keessa gaafa jiraattu immoo siigala ba'aan uummataa siigala atamma mana kana akkatti bulchitu beektu mitiire seera qabsiiste haala jiru hundumaan ani immoo akkamitti ofii koo gaggeessu beeka akkamitti hawaasa kanaaf irratti dhiibbaa uumu beeka kanaaf sana walitti finneennaan hojii guddaa hojjechuu dandeenya maaliif sitti fakkaate hawaasi kun hin baratu ta'ennaan duubaadha waan tokko keessa jiru. Oke, tamati. Oke, nama jadi nama Arab sana. Oke, toko. Kalau you, ani fatih. Nasofte. Ani kan. Oke, nasofkun. Ofi kini kaba. Balikin goto. Abang sana. Tuh itu kala. Oke, kuban nih, asik kuban. Semua yang berbeda. Ada 3 di bawah bukefa. Isang nila to doggore. Okay, asitti si isega be mal tuna jorse. Nan Arab si.